Ani sakka abbaa kooti jedhetti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanyii leencaati jedhetti onneen koo jettee ijoolleen abbaa booroo. Ani sanyii abdusseeti jette ijoolleen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanyii abdusseeti jette abdusseen jette maal jedhama narkaa badee jira. የጠፋብኛል እሺ አንዳንዴ በጣም ይገርማል nama 16 ganamaan seenee jira namni 16 kun yoo nama 16 jedhe nama 32 weelkaam saaroon wallaggaa ani sanyii abduuseeti jette ijoolleen koo kan feesbuukii kan ammaa koo ani sanyii abduuseeti jetti ijoolleen koo kan ammaa naannanii koo namni 43 kun maal gochuu dhufee yoo jettan jaalaluma doktor Abdusseef qabuuf dhufee jenna 46 guutteetti namni 46 kun kan fooloo koo jala jiru nama 9,000f wahii nama 45 qofatu seena jechuudha bu'aan keessan kana jechuudha minim yammaxaqmuun ummata siyaasni mataa bowwazee qofitti kun hundinuu la warra siyaasa eegaa maal siyaasa eenyuun arrabsuu dhufe laata abiyyi arrabsuu dhufe jawaariin arrabsuu dhufe jedhee hundinuu jedhee itti nammoo jechuudha way ijoollee mee maal ajaa dhuftu mee gurbaadhuma dullachaa abdussee jedhan kana bira garmeenyaa laandaandee istii kanee ምን ፈልጋችሁ ነው እኔ አሁን ፖለቲካ ትቻለሁ ዮኪን ሼኪ ወይ ተይ ቁርአን ስንን ቀራሲሱ ዮኪንሞ አከዱሪቲ ሲያሰተ ዮኪን paartii tokkorraa dhukkee kaasee tokko faarsaan jiru siyaasa dhiiseetiin jaalala sabbakuu jammaree isin immoo jaalalan barbaadan waan ta'eef nama jaalala barsiisu ijoollee amaaraa asnaa ergaati ofii keessanii na jalaa yaa'aa hundi keessanuu amma nuti nama jaalala sabbaku shamarran hin heerumin heerumsiisuu dheera hin fuudhin fuusisuu jaalala barsiisuu jalqabne jechuudha siyaasni nu gahee jira waan ta'eef sheer godhaa hundi keessanuu namnas keessaa siyaasa inni lafti akka lafti bari'een hadha eenyurra oolla eenyuun arrabsaa oollaa jettanii xur jettan aaddii koo jalaanaaf baha yookiin sheer godhaa amma jabaadhaatii sheer godhaa dhugaan isiniin jedha hundi keessanuu an amma siyaasa ergan dhiisee keessattuu ijoolleen arrabuma qofaaf feesbuukii fayyadamtanuu baay'een keessan mee dhiisaa jaalala sabbakaa fiqirsi baku እኛ ራሱ ሹራባ ጭጭሬ ዋሜ ቀጎኔ ሲያሳፍ ጃዌ ኮፍለዳ አብዩ ወሲለ ኮቲ ማሎዳ ጀኒ ሲያሳ ጠርጠር ዱዴ namni nu kaffalu jiru warri biyya ta'ani wal fixano jetti doolaara 5,000 meeqanyaatu babaado hodaachin siyaasaaf jecha obboleessa keenyaan waa meeqa oromummaa walirraa mulqinee kuullootti wal galchinee maal waliin jechuurra jarri biyya keessaa waa qaamaan arganii jijjiiramas waa hundatti fayyadaman siyaasa gaggeessanu nuti ofii jireenya biyya ormaa keessa teenye kaan suudii reettii isaa eegaa gaala eegaa inni kaan mazra'aatti qoonfaruudhaan dugdaa citaatiyyuu obboleessa isaa tokko oromummaarraa mulqee arrabsa inni kaan immoo shamarran gugguufee jaartotii dudullattii kana dudda qabee ol kaasaa maal jedhaa hammaa maxaragaatiyyuu achi gad dhufee feesbuukii kanaan oromummaa namarraa mulqee wal xiqqeesse haadha manatti arrabsiisaa oola siyaasni nu'iif hin uumamne poolitikaa la poolitikanyochi warra siyaasaa biyya keessa jiranuuf nuti yoo dandeenye hamma jireenya biyya ormaa kana keessa dabarfanne rabbiin biyya keenyatti intini jedhutti jireenya kan keenyaaf tattaafachuudhaaf kanaafuu hana booda siyaasa dhiisa jaalmarroo koo jawaar koo jaawud ibsaa koo abiyyuu koo maaloo koo jechuu dhiisaa lammiyyoo koo jechuu dhiisaati abdussee koo yenee fiqir yenee maar yenee buskut yoo jettan isa sinii wayya dhugaan isiniin jira siyaasa dhiisa dhuftanii oromummaa namarraa mulqaa hin oolinaa koomentii jala amma yoo namni liivii seene ijoolleen waa'ee siyaasaatiif yaa Allah rabbiin isin qajeelchu wallaahi aakiraan keessan badee jira ummata rabbi ummata malee kan hudduu keessa sagal isin xaxallaasee fakkaattu yeroo koomentii jalatti isin laalanu nama kolfisiiftu bar isinitti bashannana baraan taa'e amma ergan siyaasa dhiisee jawaarinis deeggaruu dhiisee abiyyiis deeggaruu dhiisee badhaadhina koo badhaadhinni hudduu keessa sina xallaasu warra badhaadhina deeggaru warri kaafaa deeggartan immoo kaafaan hudduu keessa jechuudha kaafaadhaan hawaa kana keessa buu sina godhu dhalachuu keessa hin beeku paartiin kamooyyuu
tola asii hudduu kee giimii itti dibdee obboleessa kee tokkorraa oromummaa mulqaan oolin badhaadhina koo jettee hudduu giimii goote asii hudduu banaana oolin cal jedhii dalagaa kee dalagadhu warri gaala eegdus warri reettii eegdus warri hoolaa eegdus warri mazraatti qoonfattoota shamarran hammaama dhiqxus dalagaa kee uffadhu diraamaa isiniif hojjannaa yuutuubii irratti madaamiin waa'ee fi isiniif galchetti isarratti bashannana siyaasa jette asii xul jette dheengada kaan hiriira baana jette biyya dimokiraasiin hin jirre Dubaayin keessatti mootummaa of danda'ee akka barbaade daratii sana fee biyya keessa deemu hiriiratti baana jette kan silaa ji'atti birrii 10,000 illee ta'u maal jettu maatii gargaartu irraa guuramtee galteem yoo namaatiin biyyaa wanti inni siicha sangaa gurguree ijoollee deebisee biyya Dubaayitti ergatu baay'ee ulfaata jireenya Itoophiyaatti siyaasa akkanaatiin maaltu sin burjaajessu maatiin siichi yookiin sangaa gurguree harree gurguree maal godheeyyuu biizaa waa meeqa karaa deddeemee baasee maddu Dubaayitti deebise jechuudha. Siyaasa ka dhiisaa wanti nuti isiniif jennuuf kana jechuudha. Siyaasa dhiisaa abbichuun hudduu keessa sina dhidhiitu warri abbichuu kottee hudduu bantee asii afaan feffiitu warri jawaar jettee hudduu babbantu hundi kii jawaar hudduu keessa akka afaan hawaa keessatti haa kakkaasu sin beekanu jarri biizinasii nama miileenara jarri jawaaris miileenara abbiyyees yoo aangoo irraa bu'es nama miileenara of danda'e noobeeliin inni fudhate eengaddaa waggaa meeqa jiraachisa ilmaan isaa Ameerikaatti barachiise. Ati maatii kee hiyyeessa mana citaarraan jijjiirina mallee siyaasaaf jette xulxul jettu kun mataa of banuurraa abbiyyuun atarra boosee fi obboleessa kee tokkorraa oromummaa mulqitee abbichuu ko itti hudduu bantu yoo aangoo irraa bu'es ilmaan isaa Ameerikaatti barsiifatee hawaa keessa bashannanee jiraata jechuudha. Aftaamno jawaaris yoo ta'e miileenarno mana akkanatti of danda'e Ameerikaa keessaa qaba warra Ameerikaa keessaa qaba ilmoo achii qaba zeeginnatii qaba maatii isaa of danda'eeti yaacoo kan kee dhiise siyaasa dhiisii dalagaa biyyaa baateef kan rakkinni hudduutti hafuufee jennaan surree tokko waggaa ufataa biyyaa baate qamisii gurdii tokko baqaskiifachuudhaaf buna gurgurtee buna akkoo namaa gurgurtee maal jettee biyyaa baate tadha dhuftee kuulloo gadaboo mini ani akkana ani sanyii abbichuu ani sanyii jawaar jette buna biyyatti qamisii gurdii baqaskiifachuudhaaf waggaa arafaa eegdee hiidii arafaa eegdee baqaskiifatta dhiirris shamarran keetis harre rabbiin biyyaa si baaseera dibadhu kireemii kan kee paawudarii kee dibadhu taphadhu tiiktookii kan kee laa'imaa keessa dhuftee siyaasaan sammoof xaffashtee abbichuu koo jawaar koon jedhin jarri sin beekanu siyaasni qumaara dhuftee abdussa irraa oromummaa mulqin dhugaansiin jedha obboleessa kee tokkorraa oromummaa dhimma dhuunfaa keessa galtee xinxinxin jedhin funyateen duwwaan an dhugaansiima gorsa cimaa ana maaliifan siyaasa dhiise an nama biyya bulchuu danda'an garuu siyaasni bulcha bu'aa isiniif hin qabu isiniin jedha ana samiitti sin dhawe hunda keessa warra siyaasaa kana booda yoo jaalalaan kana booda jaalala sabbakna siyaasni bu'aa ijoollee dhiiraa fa'i kan amma liivii irraa wut jettu asii reettiin tokko jalaa duunaan arabni dhufee birrii 900 irraa kutu tokko siyaasaaf jecha as teessee badhaadhinaa wajjin maal keenya akkana minini gaafaa wajjin anatu kuulloo sale maaloo jetti asii otuu ishii wacitu reettii tokko yookiin yayyiin dhuftee fuunaan wayyoo riyaala 900 wayyoo jetti otuu rakkina hudduu keessa biyyaatiin dhidhiite kana shorxaan otoo isin achii siyaasaa jettanii mana madaamiteessanii mabraatii isa ifu tokko bilicilici ofitti naasisitanii siyaasaaf wut jettanuu shorxaan haw godhee biyya si buufnaan achi waan nyaattu birrii 100 yoo dandatte 70 wanti baankii qabdu ji'a tokko sin geessu gaafa caatii kallachaa harargee kan intini maal ittiin qaqqaamte eddeelixu hudduun daaqoo lixuu si qaba jechuudha maasa dhiiftee rakkina jalaa ba'uudhaaf hin tattaafatin rakkina siyaasaa biyyaa nu baase malee hunda keenyaayyuu rakkinni inti siyaasa warra amma aangoodhaaf jedhanu biyyaas hin baasin hunda kee shamarranis dhiirrinis hudduu kan kee guduun fi dalagaa kee hojjetadhu gaafa galte Itoophiyaatti hudduun daaqoo lixuu si qaba rakkina siifannama dhugaan siin jedha nuti wanti nuti nama gorsinu namni rakkinaan akka rakkinni hudduun daaqootti isa licciftu isan barbaannu jechuudha shamarranis dhiirris heerumadhu ofirraa dhalchi ilmoo kenkee dhungadhu otuuti siyaasaaf asii afaan bantuu gaafa ilmoon sirratti intini simmeetiin sirraa qacaqqaze waggaa 30 geesse booda boohurra shamarranis dhiirris jechuudha fuudhi dhalchi yoo intini jendeessa siyaasa jettee mataan irratti molaa'ee gimbiraasiin cancumbiin qoncaan qubbaca comphaan circir jet cuuciulla keessattuu maaltu siyaasatti sin rakkiseedha barumsa otuu sadarkaan keessan kutaa 3-4 irra darbeen baay'inni liibiirra hadda obbo Maadoon akkana ta'anii obbo Biqiliin akkana ta'anii anamma siyaasan dhiise jaallattee jibbitee Abduseen Kaafaa'oo anatu samiitti sin dhawe warra badhaadhina ana samiitti sin dhawe paartii kamuun deengaru na duuka hiriirtu hiriiri
warri Suudi Arabiyaa keessa jirtanus rabbii shurxaa isinirraa eegu du'aa isiniif kadhanna. Iddii dhayxatti biyya Arabaa keessatti mootummaa of danda'ee ilmaan isaa Ameerikaatti barsiifachuu danda'uuf jecha hiriira ba'ee daawwan yoo cawu wayne taballau amma maatiin koo sangaa qindii tokkorraa qaroo gurguranii biyyaa na baasuudha itti taaziyaatti hin galin taaya dabadhu. Gadda nama meeqatu Dubaayitti abbiyyi irratti hiriira ba'ee qabamee gale birrii meeqa kasaaraadha cuucataam damooza keen fudhanne yoo nama dabadaa miti. Shuraaba abbichuu irratti intini godhatanii daawwan isaan qabsaadha qabsoodhaaf biyyaa bahanii rakkina irratti qabsaa isa biyyaa si baase. Rakkina biyyatti waggaatti qamisii tokko arafaa eegdee jijjiirrattu dhiirrinis rakkina biyyatti surreen sirraa antini jennaan asiin otuu kirrii madaabaraatiin hodhituu dhaqaa dhaqee surreen keessaa dhumee kirrii uffataa biyyaa baate jechuudha. Dhugaadhaam ijoolleen keenya warra amma siyaasaan intini jettu kun warra biyyatti surreen otuu kirrii madaabaraatiin hodhamu asiin ala necite hudduurraan hodhita carqii irra buufta maal jettu surreen keessaa dhumee jennaan otuu kirrii uffattu kirrii madaabaraa kirriin qofti uffata jismii keessa tarraan. Rabbiin akka carraa abbaan kee sangaa qindiitti qarootti tokko gurgure biyyaa si baase dallaalarraa kaffalee har'a siyaasaa wix jettee abdu seeraa oromummaa mulquurraa intiniirra abbachuu koo maaloo koo obbo Lammaa Magarsaa Shimallis Abdiisaa Jawaar Mohammad Hamzaa Booranaa jettee wix jettu shamarran jechuudha. Maa madaamii kan kee likkiitti otuuti siyaasaa sabduu madaamiin dullattiin ati harkiftee dhayxee hudduutti dhiixu sirkatti kuftee jennaan achi keessatti madaamiin qabdee dhukkee sirraa kaaftiin mii maal si fayyada siyaasa dhiisaa wanta nuti jennuuf. Amma kunoo shamarran keenya abbichuu faarsiti jaalallee si dhiiftee Jawaariin faarsiti jaalallee si dhiiftee Abduseen nama meeqa bulooke sababa siin Jawaariin faarsitu sababa siin abbiyyuu faarsitu abbichuu koo nama siyaasaaf biyyaa ba'e Lammaanyi bichaan ti abbiyyuu keetis Jawaariin keetis natu samiitti sin dhawe lamman keetu sin beeydu uftee jiraadha. Abbichuunis karabaataa dirratee dhufee achirratti argite dheen gadda bara kana Jawaar keetis wanti jedhu ofiif qabsaa hundinuuyyuu gaafa aangoo qabate wanti ati biyya Arabaa keessaa galte aangoo wayii sitti ramu jiru warruma aangoo irra jiruuf iyyuu wanti ni jedhamal yaa coobicha baaribu ummata dhaqaa dhaqee gurdii kireeffannaadhaan gabaa buna qashira aggoo nama jilaa shamarranis taatu buna intini funaantee qamisii tokko waggaatti jijjiirratu tadha siyaasaan nama rakkisti. Dhugaan isiniin jedhama ummata qamisii tokko shamarran jechuudha gurdii tokko jijjiirrachuus akkamma lippistiikii asiin gahattee abbechoo koo jedhaa liiviirraa utaaltu dhiisii lippistiikii isaa maharree kana asitti dibatan dhiisii gurdii tokko baqaskeeffachuuf waggaa arafaa eegdee baqaskeeffachee hundi keetu sin beekaa shamarranis dhiirrinis of ta'iiti siyaasa dhiisiiti kaayyoo kee biyyaa baate maatii kee irraa mana citaa jijjiiri. Abbaa kan kee isa baadiyyaa keessa boottiidhaan waggaa meeqa deemeenti jedhu boottii keessaa baasii magaalaatti galchi mana baburaatii keessa jiraatu dhaamsa kun gorsa cimaadha hayyuutu nama gorsa waan akkana gorsa kana sheer godhe maaliifii wanti erbee wayiidha akkumaan siyaasaaf dhugaan isiniin jedha warri keessattuu immoo dalagaan keessan mazra'aa waan adda addaa ta'e maaltu isin raasee siyaasaan mataa isin bana warri aangoo irra jiru aangoo irratti wal jijjiira. Abbiyyuun dhalachuu keen beeku Jawaar dhalachuu keen beeku situ wal caccabsa situ otu amma ka'ee Jawaar Suudii dhufee wal caccabsee jubbisuudha jawwee koo isuma feesbuukii irratti akkuma koomentii kana utuunni waan inni gadhiisen bakki sheerii kuma meeqa godhaa ooltu jechuudha. Gaafa inni ka'ee Suudii dhufes isa dhayqeen jawwee koon arga maaloo jettee mana madaamii keessaa shuraaba waa meeqa caccabsitee dhayxee haramtee galte jechuudha. Otu abbiyyi intini dhufees warri abbiyyuu deeggartu itti dachaatee hudduu bantee otuu hin fiiduu shurxaan hudha qabnaan galtee biyyatti hudduu bantee teessee jechuudha buna intini jala dhiirrisii shamarransiis taa'e gadi gorsa kooti itti fayyadami an dhugaa jirtuun siima har'a booda tokkoon kee siyaasa kutaa 4 galii xumurii yoo waan siyaasatti galuu itti barumsa kee xumurii barumsaan madaalama namni waa biyyaa bulchuu keessa galee maal jechuu dhugaan isiniin jedha an gorsa cimaan nama gorsa hayyuun nama gorsa waan akkana Lammaanyi akka pirezidaantii maammee intini jechuudha yoo deeggartan colullee deeggara nuti paartiin keenya nama barate hin barbaadu jedhe akkasi namni baratee amma warra keessattuu warra kaan dhiisaa warra Awurooppaa Ameerikaa jiran argitanii hin wacinaa isin kaayyoon keessan barumsa kutaa 4tti kutaa 6tti kutaa 2tti dhaabdanii yaa ta'u waan ta'eef colullee deeggara isa akka maammee barumsa kutaa 4tti dhaabee kunoo amma oommeen irratti dhufee gaafiif deebii godhaaru isa deeggara yoo ta'e la hamma ta'e wayi
maaliif wallaaltota walitti qabee gaaf tokko aangoo qabachiisuun hin mala waan ta'eef akkas yoo rabbiin kantiibaa maaloo isa godhe culullee deeggaraa abbichuu jawaariin jettanii hudduun baninaa sadarkaan keessan achiin ga'u isin hin beekanu jarri yoo amma ka'ee abbichuu suudii dhufe abbichuu koo itti hudduu kee bantee jechuudha abbichuu yeeyyanee qonjoo jettee shuraaba dhungattuu shorxaan ta'al anal umma kiyyaa imnal tuktuk jedhee alanni hau godhe biyya si buuse taasisaa teessa jechuudha maal abbaasaa abbiyyuun isa 4 kiiloo jiru anasii dhagaarra taa'ee hudduu kan koo dhagaan riga utuu suudii koo nagaan taa'ee oofadhee jiraadhe abbichuu jettee abbichuu abaarta. Isin jawaar jettee hudduu bantus gaafa jawaar dhufee suudii dhufnaan itti dachaate jawwee kon naqee argaa wixixixixixi jettee otuu fiidu hau godhe biyya si buuse wayinee jawwee wajii keenya dhuga ati oommi innirraa akka na daratii naffaate teessa akka iddee barbaade anaachii biddeena koorraa na baastee jetteeyyuu hudduu kan kee banta jechuudha gorsa kun dhugaan siin jedha an keessattuu of ta'a gorsa kan kootti fayyadama. Ijoolleen keessattuu gugurraattiin jechuudha jinniin maleekaa sagal keessaa dhidhiitte fa'i ofiisiitii iyyuu bifa namaa hin qabdu maal jaalii fi irra baaftee waa'ee siyaasaa kana xul jedhaa waltiin jedhan dhugaan isiniin jedhaa. Siyaasa isa kam jaalala jalqaba shamarran keenya fuudha malee haftee booda eddeeti lixxuun si ilaala taa'ina laali jecha Abdusee kan yooti otuu gaafa Abduseen guyyaan kun har'a meeqaa Febraarii 19 moo 20 qoy Febraarii 20 bara 2020 keessa si gorse jechuudha. Heerumadhu jaalalatti qabsaa'e siyaasni eessaanuu sin ga'u dhugaadha qarshii kan kee hojjetan heerumadhu dhiisii ijoolleen dhiiraa ammalatti siyaasaaf hudduu bantu siyaasatti galteetti kun jaalalaaf hin taatu yeroon sitti darbaa jira booda hin gaabbita siyaasa dhiisiiti jaalala keetti qabsaa'e gorsa Abduseeti kun dheerumii dhalchi siichi ilmoon amma simmeetiin sirraa dhaabbata gaafa waggaan keessa 30 ga'e simmeetii ho'aa kanaan utuu waggaa 18 20 keessa jirtu heerumadhu ofirraa kana wantin si gorsu. Siyaasaan idimee kee walitti fixe amma laala Fatiyaan tala Oromoo jedhan kana otuu bara meeqa liiviirraa maaloo jettu amma heerumteetti heerumni biliilee intala Abbaa Jifaar amma jaarsa qabdi hin qabdu amma siichi kun dargaggeessa moo maal jettaniin warra akkas liivii irratti idimee ofii intinii jedhu kun isin fakkeenya irraa godhachuu qabdu jarreerumaniiru warri feesbuuk irraa siyaasaa fayyanu yeroon itti darbee amma du'aa kadhataaf jirra yaa rabbi ati hin beektaa. Kan jaarsirraa du'e wahiillee kan jaartiin jalaa duute waggaa 60 maal ta'u biddeena jara si'iif rabbiif kakaadha shamarran tokko yoo akkam ta'e lafatti naftu heerumsiisi Fatiyaa intala sabboontuu maal jedhan san dulloomteetu siyaasaa fayyitu tokko wayis kan dheengadda biliilleen qala jedhaatu Kuweetiin keessa jirtu guddoomman guddoon tokko isiinis siyaasarraa jawwaariin dhukkeerraa kaasaa turte heerumtee shamarran siyaasaaf hudduu bantee koomintii jala nama arrabsaa ooltus heerumaaf hin taatu fuudhaaf hin taatu idimeen itti gogee jennaan booda maraattee nama arrabsuutti. Dhugaadha. Amma tokko dheengadda Kuweetiin keessa biliillee dhuman hudha malee isiidha siin maal ta'abtu jetti guddoo wayiiti maqaa siin naagaluu deedamee naa barreessaa intala biliilleen hudha anis Kuweetiin keessa jira wal beekna jettee daratiin affaatu tokko kan yeroo baay'ee koomintii intinii liiviirra baate jawaar dibbeedha hidhachuu hin sodaata jettee balaa buusaa turte wayii isiin maqaan sii maanni meenatti maa rabbi haati intala sana amma heerumteetti isiin hin heerumne. Shamarran keenya ifaan otuu waggaan keessan 23 24 irra darbee namni muka gogaan sitti bu'u hin dhabamin maa jabaattee jaalallee keen faarsin abbiyyi muka gogaadhaan sitti bu'u zinnaashiin hudduu si gangalchee algaa reebaa oola jawaar muka gogaan sitti bu'u Abdusee kee faarfadhu yoo Abdusee jaallata ta'e jawaar gaaddisee saalaa kunoo hudduu si intin jedhee Oromoo kan jedhu dhiira jagna isaa keessaa baasee jira si'oo eenyuun si diddiimessee ilmoo ajaa'iba isaa sirraa dhalchuu ta'aara jaalallee kee faarsi dullacha sabiyyaasa ta'u Asteesee abbichuu koo karabaata yenee kiribiiti yenee jawwee koo ati jagna culullee koo daariyyee lululululu jechuurraa yidii ashaankulliit jedhii jaarsa kee faarfadhu isa si baasa isatu algaara si gangalchee korma ajaa'ibaa sirraa dhalchuu danda'a malee jawaar gaaddisee isaa gangalchaa jira abbichuun ati har'a hudduu bantee fi namarraa Oromummaa mulqitee hudduu bantee koomintii namarraa dhukkee kaaf zinnaashiin kan alaa dabaas godhee algaarra halkan yennee zinnaachiyye yennee qoonju dhalachuu kee hin beeku suudii keessa teessee Kuweetiin taatee kee Dubaayin taatee kee sin beeku Abdusee kee hudduu banii faarsisa si baasa ijoollee as jala koomintiis jala taphattu isa si caala abbichuu kee jawaar kee isatu si fuuchuu danda'a isa si faarsuu danda'a gorsa cimaa jechuun akkana hayyoon nama gorsa jechuudha akkas dhiirrinis as afaan kee bantee Abdusee arrabsaa oolurra nama intini jedhu abbaan barbaade dhukkee walirraa kaasu warri biyya natsaannatii qabu jiru warri Ameerikaa jiru warri eessa jiru eddee barbaade jira
ati astaa hangaasaa koo jedhi inni Kanaadaarraa galee ji'atti doolaara 5,000 ramadamee hudduu dhukkee keessatti kan irraa kaasa. Doolaara 5,000 jechuun birrii Itoophiyaa 100,200 wahiin ramadamee nyaata jechuudha. Atasii isa jala fiigiitii jaarsa kan keetii wal dhabii jaartii keetii wal dhabi. Waa tokko sin fayyadu jechuudha. Bu'aa tokko siin qabu. Bu'aa tokko. Hangaasaa koo maaloo ko jalan fiigin warri biyya firiidamii jiru amma kaabuttaa jalas fiigi eenyu jalas alii jala eenyu jala gaafa siyaasni tokko qajeele yookiin paartiin kaafaa hanga qabate sigateetuma biyya galee aangoo isaarra baay'ee daratii na fayyita. Atastaa itti koomentiidhaan namarraa dhukkee kaasi jaarsa keen faarfattanii yaacoo. Hundisi warri biyya firiidamii keessa jirtu wal quba qabdi jechuudha. Ati warri biyya Arabaa keessa jirtu maasa dhiifte dalagaa kee yaa baabaa wallaahi kois jedhiitii madaamii kee kosokkosi likkiitti jechuudha. Dhugaan isin jedha madaamii kee akka baakkabii diraamaa isiniif hojjennan nuti immoo isin bashannansiisuudhaaf waggaa baay'ee isin dabarsiifneerra jechuudhaaf. Wayyoo dhugaan isin jedha mii maal abbaa keessadii isinoo rakkina biyyaa isin baase malee rakkinni siyaasaa biyyaa isin hin baafne siyaasaan mataa si bana. Rakkina jireenyaa biyyaa si baaseem surree kana otuun jijjiirradhe isa namni baajaajii bitate argite anis yoo rabbii jedhe waggaa 2 yoon suudiitti hudduu koo guduunfee hojjedhe baajaajii bitadhee tan fataa jedhee makiinaa kana bitadhee hawwii akkasiitiin biyyaa baate isii shamarraniitis maatii koorraa mana kana jijjiiree qorqorrootti ijaaree magaalaatti galchee mana maalii keessa bakka hawwii akkasii hamma yoomitti mina mataatti baadhee gaxarii irraa ka'ee baabura geessa sarbeessa geessa magaalaa geessa jechee dhusa biyyaa si baase malee siyaasa oofuudha biyyaan baane hundi keetu. Hundi kee warri dhiiraatis hamma yoomin sangaa kana gindoo gurbuutti baadhee gindoo waanjoo baadhee eessa deddeemee qotee maal jedhee aramee waggaatti maal jedhaatu biyyaa si baase jabaadhuuti isa biyyaa baatee oofadhu. An dhugaan siin jedha. Hundi keetu hudduu kee banii dalagaa keetti jajjabaadhu. Hundi kee fuudhaaf heerumatti wal jajjabeessi. Kashilabboochi Facebook irra baatee isin kan jawwaara kana ilma Yamaniiti abbichuun Minilikii ilma hundi keessan waa'ee siyaasaan beektanu ta'a. Yamanii ta'ii Minilikiin ta'ii sin beekanu jarri qabrii jaraatti ibidda guutu warra duddu'e bade. Hayilee Sillaasee keettis qabriin jara azaabaan gangalataa jira. Kanaafuu warra aangoorra jiru amma fakkeenyaaf Bilillee intala Abbaa Jifaar liivii irraa nama arrabsaa oolti. Fatiyaa intala fakkeenya fudhaam. Zaaraa intala Oromoo hin heerumne amma. Gurbaan tokko janajjanee waggaa meeqa boosisee birrii meeqa irraa daguu gedhiise. Siyaasaaf jecha jechuudha sirba baafta jennaan tokko eegizee qabsoo sirba baafteetti Zaaraa intala Oromoo. Yaa Oromoo yaa Oromoo jedhee kanuma walaloo barreessee fi laash kunoo isinis bor akkas ta'uuf taatu jechuudha. Warri Feesbuukii kanarraa jechuudha xul jettee kaayyoo biyyaa baateef dagattee booda sirba baasta minaamin jetteetumayyuu taballaate amma Bililleen hin heerumtii. Hin heerumtii akka keessanitti Bililleen hin heerumtii Fatiyaasiichi namni fuudhaa bakka namni fuudhu namni Feesbuukii irra tutturtee qabsoo kana keessa mammaraannaan hin heerumtus namni intinii jedhu hin jiru dhugaan isin hin jira. Abdii kutatteetiyyuu amma intalli tokko kuweetiin keessaa Bililleen hudhaadhaa jirte sun hin heerumtii amma hin heerumtu guddattee manguddoo taate. Fiichi gorsaa taate jechuudha. Dhiirri leela koon qabu waggaa 78 fuudha dhugaan siin jira. Dhiirri waggaa 78 durbummaa qabdu iyyisiisee fuuchuu danda'an kan dhiiraa fuudhaa siin jedhuun garuu siyaasaaf of hin rakkisinaa qabamtanii biyya galtu warri dhiiraa. Oofadhaa warri gaala eegdanus warri reettii eegdanus warri hoolaa warri mazra'aa jettan warri mana madaamii keessas hojii keessanitti muddaadha. Maaliif dhiirri fuudhaa jedhee mudduan dhiirri gaafa birrii isaa walitti qabatee jedhee dur የወንድ ማለት ነው ፉኛን አመጥላ ከናታ አፎክሱ ዲር ብሪ ቀባቱ ዲር ወንቲን ጎርሱ ዲሮታ ኮ ብሪ ቆፎ ወልት ቀባዳ ዱርቡማ ቀብዱ ፉቱስን ሸመራኔ ሲንሞ ወንቲን ሲን ጎርሱ ሰብዩማ ነቱ ጅስሚን ኬሰን ሆኡ ኦቱ ሀርሚ ኬሰን አመለ ዳዳበቴ ጅሩ ሄሩማ ኦፍራ ሸመራኒፍ ማልቱ ሰብዩማ ደን በበሬዲያን አይጤ ሶዶመረ ደርቢናን አባከና አና አባከና ጀዶ ጅሩ ዱጋ ወልትምና ብሪ ቀባቴ ዲፍቴ ሹገር ማሚሲን ጀዴቱማዮ dhufee qanii tokko si dhiibee si bira bulee bahuu barbaada malee warra si godhachuun barbaadu namni nama dubartii waggaa 30 darbite warra taasifadhee wajjin jiraadha namni si wajjin jiraatu hin jiru si dhiibeetuma shugar maamiyyee
yenee maar yenee fiqar jedhee dhufee si dhiibee birrii kan kee phap sirkaa godhee bada malee. Kanaafuu otuu waggaan kee 23 irraa 22 irraan darbin yoo kaayyoo sila qabaatte jaalallee kee faarsi abbiyyii irraa bu'i. Jawaariin faarsi abbiyyii irraa bu'i. Namni muka gogaa waggaa 30 geenyaan sitti bu'uun jiru gorsa kun arraba seeteen sukkaariin dhiirri waggaa 100 seerumuu fuuchuu dandeessi. 90 iyyisiiftee durbumaa fudhatti ilmoo siin argatti dhiirri. Shamarran garuu waggaa 35 ol ilmoo argachuun hin jabaata. Qorannee irra geenyera saayinsiidhaan baranne. Shamarran hammisiin ilmoo argachuu dandeessu waggaa 36 oli. Isin immoo amma utuu isin siyaasaaf amma biliillee waggaa 36 gadi hin taatu. Siichi ilmoo hammisiin argattu ammam. Siichi biyya galtee haasa'atamtee Fatiyaan amma waggaa 36 gadi hin taatu. 34 taati. Haasa'atamtee maal jette gaafattu ilmoon argattu jechuudha siichi. Dhume kallasta ilmoo maafi maa ka'uun bu'aala. Intalli siin guddoon tokko Kuweetiin keessa teessee Jawaarii maala jettu. Siichi heerumtus dhiistus ilmoo maafi. Isin carraa keessan sabayyummaadhaan shamarran waggaa 14tti heerumuu qabdii wanti nu jennuuf kana. Wanti nuti shamarran waggaa sabayyummaan heerumuu qabdi jennuuf waggaa 15tti 16tti yoo heerumte haga waggaa 36 kanaatti hinuma dhalchuu dandeessi jechuudha. Waggaa 3 walirraa buttee waggaa 4nis karoora maatii kan jedhan baafattee yoo dhalte ilmoo 5 wayiin deessi. Yoo amma kaatee 28tti heerumte waggaa waggaatti deeksi moo waggaa 2 deessi moo ilmoo 3-4 dahuu hin dandeessu carraan qaba. Kanaafuu shamarran keenya siyaasa dhiisaa jaalallee keessan kunuunfadhaa. Dhugaan siin jedha kunuunfadhaa jaarsa keessan. Waslaata dhugaan isin jedha siyaasaaf jecha afaan bantan jechuudha. Abduseensi gorsaa an gorsa eenyuun nu sodaadhaan shamarranatti dallantii maal uksum billaahi shamarran waggaa 30 darbinaa namni jaartii godhatee wajjin jiraachuu barbaadu jiru. Kana booda siyaasa dhiiseensi gorsaan an siyaasa dhiiseen jira na duuka dhaabbadhu akkati heerumtuufan si kakkaasa. Uksum billaahi dallantu qilee utaali dallaaraan utaali malee shamarran waggaa 30 darbinaa namni muka gogaadhaan warra godhadheen ilmoo irraa argadhee maatii naa taatee jiru. Yoo shugar maamisi taasisee jismii kee irra deddeemee si dhidhiibeetuma birrii kan kee kana isuma si dhidhiibeef halkan wajjin bulee waa sirkaa fudhatee bahuudhaaf yoo jedhe mal maa isa dhiifte otuu idimee kan kee 30 hin gahin 22 irra jiru ilmoo danuu dahuu dandeessu jaarsa keetti jismiin kee ho'uu danda'u hin janajjatan hin intiniin jedheen. Dhiira feesbuukii irraa jetteen albayin hundinuu namni feesbuukii dhabeen jiru yeroo kana nama amanamaa arganii janadhu nikaa godhamiitii heerumi ofirraa kana bakka imoodhaan qofa ol saqqalaan olin imoodhaan wanti ilmoon argamu wayin jiru achirraan bu'aa buusun jiru taa'ee hundee shamarranis taate sin gorsaan dhugaadha. Kanaafan iyyuu waan akkasii dhiisaatii dhiirri feesbuukii irraan janajjannu maalootu jettanu yeroo ofitti dabarsina. Dhiirri yeroo kanatti biyya keessallee jiraatte feesbuukii dhabden jirtu namni feesbuukii irratti dhalate hin jiru. Nama dhugaa qofitti barbaadaati feesbuukii isa ta'uu yoo barbaade maal ta'u nama dhugaatti nikaa wal godhadhaa walitti heerumaa walirraa dhalchaa gorsa Dr. Abduseeti kun sheer gochuun dirqama viidiyoon kun namni tokko tu sheeriin godhin bira dabarfatta taanaan tarkaanfii irratti fudhaan an haasaan kun wallahi haasaan kun haasaa piraktikaal tokko kabbaadee gaggabnoo ilaalu Dr. Abdusee bagan siyaasa dhiise sammuun koo amma firiidha kun akkanatti naasa'u jammare. Duru ennan siyaasaan xaxamee jiru isqii kanatti nama haasa'e nama gorsoo iyyuu narkaa badee ture. Otuun jawwee koo abiyyii koo jedhee shuraaba cicciru jechuudha. Shuraaban ciccireef ammatti hin gaabbaan. Jawaar ana samiitti sin dhawe. Abiyyi ana samiitti sin dhawe lamman kee. Maallaa goota siyaasni kan kee. Maallaa goota ofii keenyaa intini jetta. Ana samiitti sin dhawe lamman kee warra siyaasaa. Shanee kaafaa burkutaa. An shamarran kan koo kunuunfachuutu naa caala. Dhugaan siin jedhaa. Samiitti sin dhawe shamarran yoo dallanaa jiraata waggaa 30 ol namni siichi ilmoo naa dhalte maal jetti jedhee sin fuudhu hin jiru. Otuu waggaan kee 30 gahin jabaadhu jina feesbuukii irraa siyaasaa afaan banaan oolin. Dhugaan siin jedha. Amma kunoo tasfaa kutan biliilleen Fatiyaan Zaaraa sabboontuu warri liivii irraa iyyatu namni muka gogaan itti bu'u hin jiru. Biliilleen lamman biliillee siin Dubaayis guddatteetti siin 30 deemti 30 siinuyyuu. Biliillee intala siiman guddoo tokko Zaaraa sabboontuu jetta namni liivii irra jiru namni 30 darbe namni muka hundi keeyyuu kara fuulduraatti gaafa feesbuukii irraa nama arrabsaa dhayte. Feesbuukii irraa gaafa nama arrabsaa siyaasni mataa si bahe liivii seentaa ilmoo tokko iyyuu argachuun abduu jechuudha hin argattu jechuudha. Laqaasha Abduseen nu arrabsee dhiiti immoo afaan bane jechuudha. Mee isii wanti erbii wayiidha. Ana samiitti jara dhawe kana booda shama akka jedhi hundi keetu ayyu samiitti wanti si fayyadu hin jiru.
Abiyyi keetis noobeelii fannifatee diratee dhiisee bashaashaa ganda isaa keessa yoo taate iyyuu harkas hin fuudhu. Yoom aangaa'ota mootummaa intini jettaan waslaattaan isa Itoophiyaa keessatti abbiyyuu koo jawwee koo meel isii wanti erbee wayii dhaabbo maa kaayyoo biyyaa baatee galmaan hin gaate sana dhiifte. Amma warri gurguddaan dallanuu jammaran ilaa shamarran maa isa dhiiftanii otuun gurguddatin warri shamarran xixiqqoon jara gurguddaa argitanii badina jarri badaniiru abdii kutatanii isiniifan hima warri gurguddaa yoo sira kan soddomii wahii feesbuuk irra nama arrabsaa jiraattan adabadhaa rabbiin obsa isiniif haa kennu bakka warra akka biliillee akka zaaraa sabboontuu fatiyaa biliillee sii kaan warri waggaa 30 darbitan ijoollee sassabiyyii shamarran siyaasatti galchitanii biddeena jaraa qabuuf hin maraatina. Shamarran koo warri waggaa 22 keessa jirtan 21 keessa jirtan 20 jinjanaa keessanitti jabaadhaa jaalala jalqaba. Jaalala si baasa siyaasa bush siyaasaaf biyyaa baate maal isii wanti erbee wayiidha. An dhiira feesbuukii irraan jennu siyaasa koo dhoofa jetti isaa yoondisi akka waan dhiirri feesbuukii irratti dhalate jiru dhalatee ka'ee feesbuukii banate namni kamuu namni qulqulluunis badaanis akkuma jiru ilaaliitti siqii jedhi maatii wal barsiisini kaa godhadhuuti walitti dammarame ilmoo walirraa dhalchi kalaas kanuma siidha amaan maal isii wanti weel kun an eenyu kee gandummaadhaan biliilleetti duule yookiin zaaraa irra kan qabuan fatiyaa afaan bal'aa sanatti santiniin jedhu isii yoo afaan bal'ate kun otuu liivii irraa iyyitu biliillee akkas afaan bal'ate otuu liivii irraa iyyitu zaaraan akkas afaan bal'ate otuu liivii irraa iyyitu intala isa guddaa tokko akka warri liivii irraa iyyu kun shamarran babal'atanii badaniiru jechuudha bu'aa tokko hin qabanu fiicheerumuufis abdiin qabanu iyyuu malee gandaan nama qoodaa oolu malee isinis akkas taatanii biddeena ofitti hin qabina. Shamarran kana booda yoo dhugumaan biddeenni kan koo hin qabamin otuu na heerumee mi'aa jaalala mi'aadhuma dhandhammii warraaf abbaa manaan argin idimeen koo hin badin jettu siyaasa dhiisi jaalala keetti muddila gorsa kooti kun otuun mi'aa jaalala mi'aadhuma hammadheetuma rafin otuun jaalala warraaf abbaa manummaan argin dulloome hin badin jetta ta'e jabaadhuutii siyaasa keessaa harka baafadhu siyaasni sammuu si qabannaan boorliivii irraa nama arrabsuu jammarta jawaariin faarsitee abbiyyitti duuluu jammarta inni immoo abbiyyiin jaallattu jawaaritti duultaa bakka siyaasatti galteetta fuudhaaf heeruma dhiifte jireenya utuun argin dhiigni sirratti goggoga jechuudha dulloomte badda jechuudha akkas maal si fayyada kan durbummaa baate irratti waggaa 30 gaaru baay'ee jira ijoolleen keenya kan biyyatti amshiin jechuudha namaa kennuu didee baadhatee biyyaa bahe ijoolleen baay'een durbummaa namaa kennuu didee baadhatee fay biyyaa bahee amma hamma waggaa 30 wajjin dullooma jechuudha durbummaan amma rabbi Allahu ta'ala nin jaalata sheer godhi callittin taa'initi annama sheeren goone hundi siin buloo godhaan of jalaa kana booda maaliif wantin sheer godhaa siniin jedhu namni irraa baratudha malee na gurguri yookiin an sirraan tiri dabarsi waliif hiriyoota keetiif viidiyoon kun dabarfamuu qaba nama hundaaf sheer godhi nama 10 miiseen jaraan dhiirrinlee tokkoon kenna jalan taa'in yoo sheerin goone maal isii wanti erebee wayiidha jedhe baallata maal kun isii wanti erebee wayiidha. maal kun isii wanti erebee wayiidha. Akkas sheerii meeqa ga'ee jira natti himaa hundi keessanuu gorsa kan kootti fayyadamaa cal jedhaa warra dhiiraa dhalaa ife biirratti guddatte hin barbaannu waslaattaa fuudhi eessaa fuuchuu horee hundinuuyyuu inni biyyaas feesbuukii qaba wallaahi dhugaa malee dubbadhaan eenyuun kee qilee samiitti isin dhawe abbiyyi keetis jawaar keetis natu samiitti isin dhawe meeme abdu seedhaaf jaraa intini jedhe abbichuu koorra maal ta'e jedhiti natu samiitti isin dhawe abbiyyiinis jawaariinis kana booda kana natu murtee kooti wanti isiniin jedhe maasa dhiifte jaalala kee uffatin warra Ameerikaa jiru warra jireenyitti tollaan siyaasaaf biyyatti wal fixu laaltee kaayyoo kee balleessuu dhiifte natu samiitti isin dhawe hunda kee wal janajjanadhu jaalala jalqabi kana booda har'aan booda jaalala mal waa'ee siyaasaa nam tokko poostii godhu arginaan anatu tarkaanfii isin irratti fudhatu isin argisiisa jechuudha tokkoon kee waa'ee jaalalaa waa'ee fiqirii malee si'ii waa'ee siyaasaatii wix jedhu arginaan tarkaanfii maqaa kee waamee asirratti fudha jechuudha. Meel isiin ana samiitti isin dhawe siyaasa dhiifne bakka. Meel zinnaashiin hudduu ol garagalchee reebaa bulaara abbichuun kee
jawaaris gaaddisee moo maal jettan sana hudduu wal garagalchee reebaa bulaara wanti inni sii gochuu danda'u hin jiru. Abbichuu abdusee kootu jettee warreen jaallattu ammalaa bu'aa itti argatta anarraa anamma jaalala siif dabalu akka dhiqqeffisi gochuudhaa cinqamoo goota. Sii abbichuu faarsuu immoo ani yoomuu sin jaalladhu. Sii jawaar koo jedhu akkamitti jaalalleen kee jedhaa ta'u yeroon qabdu abbichuu koo isa zinnaashiin harkaa yenee maali yenee fiqir jedhee godhaa bulusaan maal abbaa keetii hudduu bantee jara jala fiffiigdaadhaan maal. Natu samiitti sin dhawee ittiin dhiiftu kana bakka wanti siidhaamu. Ana samiitti sin dhawee jedhee hangaasaa Ibraahim Hoyyoo. Ana samiitti sin dhaweedha doolaara 500 doolaara 5,000 inni tola Kanaadaarraa hin galle habiibi koo atastaayiti isa duukaa afaan bani Kanaadaarraa biyya dimokiraasii qabdurraa የተሻለ ህይወት ጠይኔ እይኔትዩ ዶላር 5,000 እንትኔናadha malee namni Kanaadaarraa waraqata qabaata biyya galee Itoophiyaa keessa taa'e tola CE jettee yaadaniiti of gowwomsuu dhiisi hundinuu warri biyya galee afaan banu warra doolaaraan caawata ba doolaar no habiibi habiibti jaalala keetti muddisa dhiisi simbaasu wanta akkasii dhugaadha si gorsina abeet caawata ba doolaar no jarri xabaddi siyaasaatti jiru jarri xaba doolaaraatti jiru atasi tola babaadoo kiis jedhu shurxaan morma qabee biyya si buufnaan dhayxee caatii birrii 5 bitattee qaamtu dhabdee eddeessee siqtu dhabdee jechuudha. Maalik ay akkasi akkasi share godha video kana hundi keessan seenaadhaaf share otuun gootin biran darbinaa gorsa cimaaf keessaa qaba. Ayyoon siyaasa ofis narraa bareeda maaliif biyya demokraasii qabdu kaayiroo Iskindiriyaa keessa jirra waan ta'eef ani isinin gorsa jechuudha. Enyaa yatakabbarne በፖለቲካ nuti siyaasa rakkoo siyaasaatiif biyyaa baane garuu siyaasa oofuurra jaalala oofuutti murteessinee jira. Otuma maaliif biyyaa baane kana booda Abduseen siyaasa keessaa bahee jira jechuudha. Abbaan kana booda siyaasa ooftu addii koo jalaa baafadhe. An siyaasa keessaa abbayyii keetis badhaadhina kee kaafaa kee natu samiitti sin dhawee jedheetan keessaa baheen jira jechuudha. Nagaa ta'e jiraadhu hundi keetu warri biyya keessa jirtus waliin fixin tokkummaa kee deeffadhuuti jaalalaan jiraadhu. Akkas kanatu wanti nuti isinii ejjennu jiru jarri dhiiraa isinis fuudha jinjanaa qofa iimoodhaan laaltanii wanti jettanii shamarran fuudha malee nambisinaati. Maal kunisii wanti erbee wayiidha. Akkasi viidiyoo kana namni share hin goone wal ilaalla jechuudha. Min hin damaara gaachuu. Ana samiitti sin dhawee warra siyaasaa kana booda. Warri jaalala barbaaddu kottu keessaan fataan si godha sin bashannansiisa. Umuriin koo 21 itti miila amma rabbi yaade. Akkasi galatoomaa sin jaalladhaa ulfaadhaa share godhaa. Keessaan qunnamaan ijoolleen kunoo warra mallee 23 22 ijoolleen dhiiraa kunoo na qunnamaa siniin jedhaa jirti waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa warri sheerin godhin aaddii koo jalaa naaf ba'a ulfinaan kabajaan warri sheerin godhin jabaadhaatii ulfinaan na jalaa ba'a nama 300 wayi keessaa kan afaan banee hudduu banee kolfu malee namni 80 wachuu warri miskiinonni qofitti wanti jarri sheer godhanuuf hin jiru bayi na jalaa sin fayyadu waan ta'eef an kana booda warra siyaasaaf wal arrabsaa oolu of jalaan buluuka jechuudha. Gandummaa dhiisii jaalala keetti fufi kana booda. Akkas maal isii wanti erbee wayiidha. Akkasii ulfaadhaa galatoomaa isin jaallannaa Dr. Abduseen keessan dhugaa malee yoomuu hin jedhu. Tokkoon kan kee kana booda jawaara biyyee jedhi hudduu banii anatu likkeessi godha. Dhugaan siin jedha. Hundi kan kee warri liivii irraa koomentiidha siyaasa jala fiigdee abbichuu koo yenee fiqir koomentii abbichuu jalattis jawaariin jalattis shamarran dhayxee achitti suuraa gagadhiiftee suuraa jawwee gagadhiiftu maasa dhiiftee kan jaalallee keetii hin gadhiifatiin si arginna jechuudha. Anas likkiitti sin dhawe anas samiitti si dhawa dhufee achitti suuraa of jalaa baasii amma jabaadhu warra siyaasaa abbichuus rimuuf ofirraa godhi jawaariinis ofirraa rimuuf godhi jaalallee kan kee bareechitiitti muddi sassawaa basii qaba akkas. Ofirraa jabaadhaati peejii jiraa ofirraa deddeebisaa. Akkas
gorsa koo hojiirra oolchaa. Uzeefi qashtii bareedduu dhiifneerra naam jedhaa jirti. Akkasiin siin jedha gorsa koo kanatti fayyadamaa ulfaadhaa galatoomaa tokkoon keessi siyaasa oofu arginaan ana samiitti sin dhageechuudha. Fiqir mucaa baalee kan jedhu kun